Tole nagaanii faraarri karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jecha. Guyyaa har'aa yookaan sa'aatii kana keessummaa tokko qabadheen fuula keessan duratti dhiyaadhee jira. Keessummaan kuni keessummaa kanaan dura abbaa qabeenyaa kan turan yeroo adda addaatti hojii adda addaa hojjechaa kan turanii hojii daldalaa irratti bobba'anii hojjechaa kan turanii mana Waaqayyoo keessatti seenaa jabaa nama qabu ta'uu isaanii odeeffadheen jira. Kana dhugoomsachuudhaaf immoo keessummaa kana qabadhee waameen fuula keessan duratti argamee jira. Waliin keessummaa kana wal simbarsiisaa kanatti fufee kan jiru inni laalla oolmaa wajjiniin jechuudha. Tole maqaan keessan eenyu? Shaalloo Rattaan jedhama. Eessa jiraattu yookaan eessatti dhalattan biyyi keessanis? Iddoon dhaloota koo Digaluuf Xiyyoo jedhama. Iddoon jireenya koo magaalaa Asallaa ganda 12 Aliilaa jedhama. Godinni keessan? Godinni keenya Asalluu. Maal hojjettu hojii maal hojjettu? Daldala midhaanii irratti bobba'e. Kanaan dura odeeffannoo tokkoon qaba. Odeeffannoo ani qabu mana Waaqayyoo keessattis seenaa guddaa nama qabu ta'uu keessan maqaa gaarii, hojii gaarii namoota wangeelaawota garaagaraallee waldaaf miindeessitanii ji'aan miindaa akka kaffaltan siraatallee seera qabeessaan hojii hojjettan irraa akkasiin kaffaltan odeeffadheen ture. Mee hammam dhugaadha inni kun? Dhugaan jiru dhuguma sirriidha. Amma ani waldaa kiristaanaa keessa yeroon tajaajilu waldoota garaagaraa keessa kan jiran namoota 5 mindaan hin kaffala. Jechuun wangeelaawota 5 nan kaffala. Ijoollee haadhaaf abbaan qabne ijoollee 7 barsiisaa amma irratti harca'anii jiru. Kanarra jira. Ijoollee 7 kan barsiistanii sadarkaa maalirra geessaniittu? Amma ganaadha ijoolleen ganaa kutaa 4 kutaa 5 kutaa 6 kanarra jiran. Wangeelaawota sana ammoo ammayyuu kaffalaa jirtu moo? Amma dhaabeera hojiin dhaabateera. Haa ta'u tolee seenaa kan biraa yookaan oduu kan biraa sadarkaa oduutti kanan dhaga'e kan biraanii mudannoon tokko isin mudatee akka jirutti mudannoon sun immoo yoo xinnaate birrii miliyoona 9 oliin kan sochootan ittiin kan daldaltan akka inni isin duraa manca'ee jiruttan odeeffadhee ture. Mee hammam dhugaadha kun maalirraatii ka'eeti kan isin jala manca'e? Kuni kan manca'e makiinaa taargaan isaa gabateen isaa sirrii hin taane gabatee forjidii kan ta'e minjaa fiqaarii forjidii nibree forjidii kan ta'e akkasitti manca'e. Mee hojiin sun maal ture wanti isin? Hojiin erginu qamadii fi garbuutu ergama. Kan ergamu iddoo ergamu kana warroota amantiidhaan waliin hojjennu isaan bira hin geenyu. Eessarraa eessatti ergitu? Nuyi magaalaa Asallaa fi naannoo baadiyyaa Asallaa naannoo fi magaalaa Asallaa feeneeti gara Adaamaa gara Maqalee jidduu kanatti gara Finfinnee ergina. Eeyyama daldalaa qabdu turtan? Ni qabna jala daldalaa. Qabdu? Nan qaba. Mee akkamitti si mudachuu danda'eere? Inni ergine yeroo laallamu ergee jaratti bilbilliin didee bilbilli isaanii guyyaa lammaffaatti faa bilbila guyyaa tokkoffaatti ergee jira jedheen dhiisaa bariisaa yeroo deebinee bilbillu konkolaataan asin geenye barnuu jedha. Akkamiin geenye gabatee akkanaa ammas guyyaa sadaffaa asin geenye guyyaa arfaffaa asin geenye. Eessa lixe konkolaataawwan kun iddoo lixe nuun beeka. Mee tolee yeroo konkolaataa sana waammattanitti abbaa qabeenyaarraa yookaan abbaa qabeenyaa konkolaataa geejjiba sanaatti isin erge moo dhaabbata isinitti ergitantu isin erge moo bakkeematti shufeerota hojii walii galtanii shufeerota? Bakkumatti ergina akkasumatti abbaa qabeenyaa saniif bakkumatti walii gallee shufeera waliin ergina onna kobbii godhannee jechuudha. Abbaan qabeenyaa sun nama isinitti gurgurtanidha? Nama nutti gurguru. Boqqolloo sana waan fiitan sana namatti gurgurtan. Konkolaataa sana immoo kan isin ergoo? Nutu ergata. Nutu ergaa. Isaan isin ergu yeroo san isaan hin ergine nutu ergee kasi yeroo tokko numatti ergaa isaan deemnee argaasaa qabannee nibrii isaa kobbii godhannee hundaa kobbii godhannee ergina. Konkolaataa kana bakkee marraa shufeerumaa wajjin walii galtanii waammattan jechuudha? Waammanni. Gaafa waammattan akkamitti maal irratti hundooftaniiti? Bakka iddoo akkanaa geessitu akkana jedhee qaabdii fudhatee deeme inuma dhabame bakka iddoo lixee dhabame bakka hin barbaadame poolisiitti bilbilame asichi fiigame firri fiigeen dhabame kanatti amma gara ji'a 7 fi 8 gadi kan hunda barbaadame amma hojii erga dhaabne ji'a 11 walumaa galatti amma hidhaan narra ga'ee qabeenya magaalaa keessa kan jiran baadiyyaa keessa kan jiranii qarshiin kan namaati midhaan jechuudha. Abbaa qabeenyaatu isiniisise moo? Abbaa qabeenya tabbaa qarshii nurraa qabu jechaadha. Midhaan nuti kenne
midhaan gurguramu duwwee waan gurguramuuf gurgurree kenninaaf. Birrii kaashiidha moo kan isin irraa fuutanii midhaan sanadha? Midhaan irraa fuutanii walitti qabdanii? Midhaan namoota garaagaraa irraa. Nagaddanii erga deebitanii booddee birrii salaatuuf. Kanatu karaatti hafe abbaan qabeenyaa sun wal ga'anii nu hiisisanii haadha manaa koonis nan hidhame. Hidhaan garaagaraa jaarsa biyyaatiin araaranii jidduu lixanii yeroo sadii nan hidhame. Bakka karaa kadhateetillee namni deeggarsaa godhataniif sabni hunduu godhaniif haa kaffalu kun harkaa badee hin arginaa dhugaa dubbanne jedhanii kanatti gara biyya lafa kanaa dhufe gara Naqamtee jechuudha. Magaalaa Naqamtee dhuftanii? Magaalaa Naqamtee akkasiin dhuftan maaltu isin godhe? Magaalaa Naqamtee akka dhufnu maal nu godhe ijoolleen achitti waliin hojjennu ijoollee naannoo Naqamtee dhaloonni naannoo Naqamtee jedhan naannoo warri isaan gargaarus warris wajjin jirru wajjin hojjennu ri'oon achi jiru. Kan biyya kana beekan? Biyya dhalooti biyya kanatti gargaarsa fillee garas deeminaan jedhanii gara magaalaa Naqamtee dhufe. Kanatti dhufe. Amma magaalaa Naqamtee keessa waldaa kam jirtu ree? Amma waldaa Sinodoosii Makaana Yesuus. Magaalaa Naqamtee? Algaa lafa sireen jira achi algaa laatanii. Algaa kana hin kaffaltu moo isin kennan? Hin kaffalla. Hin kaffaltu? Hin kaffalla guyyaa 10. Guyyaa 10. Deeggarsa guutuu akkasiin Afrikaa qabdan illee odeeffadheen jira. Deeggarsa guutuu qaama dhimmi ilaallaturraa waldaa Makaana Yesuusii Itoophiyaa irraallee biyya irraa dhuftan irraallee akka qabdan odeeffadheen ture. Amma dhugaadha. Dhugaadha kun deeggarsi kun kan waldaa pirezidaantiin achi nu barreesse. Pirezidaantii Makaana Yesuusii isinii barreesse agarsiisaa meestii bakka. Addis Ababa Finfinnee. Kun immoo magaalaa keenya kan jiru magaalaa Asallaa kan jiru. Magaalaa Asallaatu kantiibaa. Kan kantiibaati. Kun immoo waldaan ani jiru. Waldaa keessa jirtan? Waldaan keessa jiru Makaana Yesuus. Kun immoo ganda. Ganda. Kan ganda keessa jirtan? Kun immoo akkaawuntii baankii keessaniiti? Tole egaa ulfaadhaa jecha. Sababii yeroo keenyaatii fi kan gabaabsine yoo ta'us jabaadhaa isiniin jecha uummanni bal'aa kun akkasiin gargaaruu fi maal jettu maalitti himattu? Uummata bal'aa kanatti wanta ni himadhu Musliim, Kaatoolikii sabni kam amantiin kamuu birrii lamas tokko soo ta'e harki isaanii akkanaa diriiru kana keessaa bahee maatiin kootis dhalli kootis ruufa jira kanan barsiisu ruufa jira gatamanii ari'amanii irraa ari'amata guddaa keessa jira ammallee ji'a tokkoof jedhan ji'a tokko keessatti kafalamuu baannaan mana hidhaatitti deebitaadha. Mana hidhaatti deebitaa ji'a tokko waan argatti irraa jalaa kaffalaa deemedha. Kana bakka kadhadheen kaffalaa rakkinni akkanaa nu qaqqabsaamni kun harka isaa akkanaa bal'isu wanta tokko birii lama aaguma humni isaa danda'e akkana gargaartan na baraaraa dhalli namaa anan barsiisu jira dhalli koo jira manni koo ari'atamnee jira rakkina gurguddaa keessa jira kiyyoo gurguddaa keessa irraa nu gargaara nu baraaraa hin jedha. Amma maatiin keessan eessa jiru? Amma maali magaaluma san jiru yeroo hunda bakka rakkina gurguddaa keessa jiru isaanillee booncha gadda keessa. Maatii warraa keessan ijoolleen keessan? Ijoolleen keenya rakkina gurguddaa keessa. Manni keessan akkamitti jira? Manni keenyas qabamee jira. Mana kanas keessaa nu baasuudhu baay'ee mana kanas nu bakka hin qabanna jedhanii bakka guyyaa guyyaatti dhufanii ishii dhaadachaa itti fokkoraa jiru baay'ee dhaadatu fokkoru kana keessa irra cinqaa kana keessa irra rakkoo akkanaa kana keessa jirra. Mboyna jabaadha waaqayyo jira. Jabaadha mboyna. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota maatii waaqayyo akkuma argaa jirtanii abbaan keenya kun balaa ulfaataadha kan isaan mudate maatii isaanii wajjiniin gargar faffaca'anii manni isaanillee qabamee jira. Dhugaa haalamuu hin dandeenye qabu. Abboonni qabeenyaa isaanii himatanis illee dhugaa dhabalutuun ta'in isaanillee sababii qabeenyaa isaaniitiif dhugaa qabaachuu danda'u. Isaan kun dhugaa qabu beekaa waan harkatti badeetuun ta'in hin beekanii jalaa saamame. Sababii kanaatiif qaamni dhimmi ilaallatu waldaan Makaana Yesuus Itoophiyaallee akkuma kana deeggarsa barbaachisaa amantiin hundumtu akka deeggaruuf laataniiruu fi magaalaa isaaniirraa qaama mootummaarraallee fudhatanii dhufaniiru. Sababii kanaatiif rakkinni isaanii kun quubsaaf amansiisaa waan ta'eef sabni biyya garaagaraarra jirtan xinnaadha guddaadha utuu hin jedhin birrii tokko lama utuu hin tuffatiin nama kana mana isaatti akka deebistan maatii isaatti akka deebistan mana isaa akka baraartan
abidda kana karraa dhaamsitan akka tumsitaniif akka birmattaniif adaraa isiniin jenna jaalalaaf kabaja waaqayyootiin isin gaafannaa gahee keessan waaqayyo irraa fudhattu namni iji isaa miidiyaa kanarratti abbee keenya kana argi hundumtuu waaqayyoof jedhee waaqayyoodhaaf akka waan liqeesseetti yookaan waaqayyoof akka waan dhimma baasetti ilaalee nama kana bukkee hadhaabatu ulfaadhaa kabajamaa waaqayyo isin haa eebbisu. Jiraadhaa fayyaa nu ta'a.